Waancaa addunyaa baranaa waan addaa arguuf deemna. Eenyutu kophee warqee yookiin Golden Boot argate jettanii yaaddu. Taphicha adoon fagaatinii gara dorgommii kophee warqeetti saffisaan fiigaa jira. Ammaatii ka dursaa jiru taphata gamees Lionel Messi. Meessinii tapha lam qofaanii goolii 5 galcha. Mbaappee fi Haalanditti ta'an lamaanuu goolii 4 galchan. Harikeenilleen garee kanaatti dhiyoota makamaa jedhamee eegama. Seenaa waancaa addunyaa keessatti taphattoonni 3 tapha lam keessatti goolii 4 yookiin ol galchuun yeroo lam qof ta'e. Tokko waancaa baranaa kaanii bar 1954 ture. Taphattoonni fuuldura ciccimoon kunneen saatii muraasa keessatti wal durduubanii goolii galchan. Kakarbane Messi tapha Oostiriyaa waliin taphataniin goolii 2 Arjentiinaaf galchee seenaa waancaa addunyaa keessatti nam goolii hedduu galchee ta'e. Rikaardii kanaa kanaan dur qabatee taphata Jarmanii gameessaa Miroslav Klose. Saatii muraasan duuba Mbaappeen tapha Iraaq waliin taphataniin goolii 2 Faransaayif galche. Itaansee Haaland goolii 2 Noorweef galchee Senegal mo'an. Kun yeroo jalqabaa ka Haaland waancaa addunyaa irraa taphatu kanaaf isaa fi jalqabbii dassaa. Sadanuu ciccimoo waan tokko gochuu danda'u kaanii Iscaalgood Harikeen tapharraa England Gaana waliin qabduun galchinaanii warkanaatti makama. Yeroo taphattoonni kubbaa miilaa ciccimoon waliin taphachaa jiran kanaatti rikoodii hedduutti cabuuf deemaa jedhamee eegama. Ammaatti Meessinii taphata waancaa addunyaa irraatti goolii hedduu galchi ta'uunii oduu guddataa jira. Garuu is qofaa miti ka dorgommii kanarraatti rikoodii cabsaa jiru. Mbaappeen nam Faransaayii fi goolii hedduu galchi ta'e. Haaland tapha lamaanii taphata Noorwee fi goolii hedduu galchi ta'e. Harikeen rikoodii duraanii Linekaan Inglaandiif galmeessee cabsee jira. Amma hundi isaanii rikoodii taphataan Faransaay Just Fontaine bar 1958 ka'ee cabsuu fi yaalaa jiru. Just waancaa addunyaa irraatti goolii 13 galchee ture. Seenaa kubbaa keessatti taphattoota 3 qofaatu goolii 10 ol waancaa addunyaa tokko irraatti galchan. Fontaine bar 1958 Faransaayii fi goolii 13 galche. Gadmuulan bar 1970 Jarmanii fi tapha jaanii goolii 11 galche. Kaan Shandor Kochish bar 1954 Hangarii fi tapha shaniinii goolii 11 galche. Waggaa 56 agammaa namni rikoodii kan cabsee hin jiru. Kanaafi dhiirti cabsuu fi kokkee wal qabaa jirti. Rikoodiin kunniin waancaa addunyaa kan hin cabaa jettanii yaaddu? Eenyutti cabsa?